dhimmi Oromiyaadhaa rakkoon Oromiyaa keessaa nageenyi waa'een nageenya Oromiyaa keessaa xumuramnaan goolabamnaan kana booda Oromiyaadhaa qabsaa'uun gaddeebi'ummaa taanaan Itoophiyaatti ol dabarte moo achi Itoophiyaa raachi gadi yoo jalqaba rakkoon Oromiyaa kun furamaadha akkamitti yaadde gaddeebi'ummaa akkamitti ta'uu danda'a sigana naa deebisi thank you rakkoo Oromiyaa furuudhaaf asii ol qaruun furmaata hin qabu furmaata gubbaa gad harkatti gaafeet haftee fundeef saajena mana rakkoon Oromiyaadhaas ta'e kan sababa hundaa Itoophiyaa guddittii nuti harkaa qabnutu kan Oromiyaas ta'e rakkoo Oromiyaas ta'e kan sababa hundaa kan naannolee hundaa furuu danda'a galatoon. Okay. Isinis qabadhaa warri kaan. Gaafii lammaffaa. Gubbaa gajjal qabdi jee. Gubbaa deebiti jee. Sirriyaa gubbarraa gajjal. Ay achumatti. Qoy gaafii kee qabadhu ati kiyya xumureetan itti dabarra. Waan inni naa deebisaa jiru kanattis qabxii qabachaa deema. Akka Itoophiyaatti akka dargaggeessa Itoophiyaattis haa ta'u akka waajjira Itoophiyaatti waajjiruma fedhee haa ta'u. Itti gaafatamummaan kee maali? Aangoon kee maali? Qaama kam? Waajjira kam? Seektara kam bakka buuteet hojjechaa jirta moo dhuunfaadhaan akka paartii dorgomaa wayiitti hojii hojjettu kana keessatti mindaan sii kafalamaa jira moo ati tola ooltummaadhuma hawaasa kana tajaajilaa jirta tokko kanumaa wal qabsiisee moo fixed bakka itti ramadamte jira kaaba Itoophiyaati moo kibba Itoophiyaati moo yeroo tokko Hararis ni dhaqxaa Saawudiis dhattee daawwaa gootee uummata keenyas kakaastee diaspora si walillahi tebar no dhaggeeffadhu walitti laagneen yoo walitti laaq inni na ada gaafatu ati nan sirreessini yaadda kaasi obboleessa amma bayaan inna ani gaazexessaa dabar gaazexessaa gaafii gaafataadha si galeera kanaafi akka Itoophiyaatti dhugoomsaan waajjira kam seektara kam bakka bu'ee itti gaafatamummaa gonfoo wayini qaba taayitaa wayini qaba fakkeenyaaf itti gaafatamaa waajjira kana walitti qabaa waajjira kana bakka kanatti itti gaafatamummaa ni qaba tibba kana immoo mootummaa naannoo Hararii faarsaa jirta achitti Itoophiyaa kana bakka buutee waan deemtetu jiramu maalidha isa kana irratti akka ifa nuu gootuudhaaf borumaafuu kabaja sii malu sii kennineef gaafa karaa irratti si arginu ati hoogganaa dargaggoo Itoophiyaa yoo taate siin jennee si bira dabarra si galeera garuu wanta jiru adda baafachuu qabna mee aangoon yookaan bakka bu'ummaan isaa maali dhugoomsaan thank you galatoomii hojii gahaa fi iddoo naa kenname gahaan qaba yeroof ibsa miidiyaa kennuun barbaadu gaafa mootummaan ibsa kenne walumaan ibsa kana agartu ta'a galatoomii. Akkam itti namantu jechuun mootummaa bakka si buusee si hojjechiisaa jiru kanatti namantu moo iccitiidhaa qabadhu hin dubbatinii siin jedhan. Isa mindaa amma fakkeenyaaf ifa sii gochuuf hoogganaa waajjira tokko gaafa gaafattu naannoo Oromiyaatti hoogganaa waajjira akkanaa aanaa akkanaatti jedhee dubbata. Mootummaa hojii dhaabbatu miti. Intala sirumaas hin barbaadu. Ana akka dargaggeessaa nama cabsee fudhatee jiraatudha. Achi keessaa hin barbaadu. Garuu biyya kanaaf dhaabbachuun mindaa miti kaffaleen biyya kanaaf tajaajila kan nu barbaadan. Kanaaf kaffalamee osoo hin taane kaffaleen kan nu barbaadu. Eega mootummaaf jiddala ije mindaa mootummaan nyaata. Laala mindaa mootummaan hojjetaa jirta mindaa nyaattee hojjetaa jirtaadha nuyi waajjira wayii bakka buutee hojjetaa jirta moo dhuunfaadhumaan sochootu. Isa mootummaa yeroo deebisaa isin kan malee an deebisaa kan nu danda'u. Dhimma dhugoomsa irratti dannee mootummaan gaafannu kan nuti si gaafannee bar. An deebisaa kan nu qabaan qabu. Alex raafu takka raafu mee wakil Alex. Takananak. Nam fixadha ka gaafii sadi barreeffadhee saniin fixadhaa koy. Okay ayyee. Dhugoomsa okay kaffaltiidhaan hojjechaa jirtu maddi galii dhugoomsaa Oromoo maali? Maddi galiisa hojii dhuunfaa qaba moo nagaadeedha moo madda galiisaa maali maaliin socho'a maaliin jiraata dhimma isin ilaallatu miti awara hobla goone bakka fitatte takka jidduun darbe takka qofaan takka lamaan shidin gaafatina gaa waayuma waan laal ani maal hojjetta hojii dhuunfaa qaba moo hin qabuudha maddi galiisaa hojii dhuunfaati moo
Dhumeera bar maal hojjetachaa hin jiru maddi galii isaa maali hojii dhuunfaatii mindaa mootummaatiin. Deebisaa kennuu fedhii hin qabu. Okay, hayyee dhugoomsa. Amma ati mootummaa kanaaf hojjettaa miseensa mootummaati. Akkasuma akkasii miti. Gaafii kee tippuufi. Ati miseensa mootummaati moo miseensa mootummaati miti akkasiin siin jee. Miseensa mootummaati. Okay, akkas ilaalamma. Miseensa mootummaa jedhaate mindaa mootummaa ni nyaatta moo nyaattu akka hojjetaa miseensa mootummaa tokkotti dhala qofa ammaas. Ni nyaadde yookaan ni nyaattu? Gaafii tokko yeroo lama gaafatu galatoon. Okay, hayyee murti gaafadha. Gaaficha kaafteef reefus jalqabas kaastee turte irra deebi'ee akka yeroo hawaasni kun jiruttis gaafachuu deebisuu waan barbaaduuf gaangistarri durriyyeen wambadeen baalageen Amerikaa, Austraaliyaa, Kanaadaa, Amerikaa biyya kam keessaa iyyuu ni jira. Oromiyaa qofa miti, Itoophiyaa qofa miti. Har'a yoo gaafattan Kanaadaa keessa isteeta maqaa isaa ammatti kaasuun beekumsa irraa hin qabaanne yookaan ammoo hubannoo gahaa hin qabaanne isteeta maqaa isaa hin beekne dika ammaaf hin beekne. jechuun odeeffannoo kana hin qabu Austraaliyaa Kanaadaa keessattis Dr. Nuruddin Galcha. Dr. Nuruddin. Ameerikaa keessattis Alex, Ops. iddoon keessatti Saniifin siin jaabar. badan gaangistarri keessaa argamu biyyoota addunyaa guddatan kamuu keessatti Ameerikaan irratti waa'ee demokiraasii bittoo jechuun keessa qabatamaadhaan piraaktikaalii waan lafa irratti argamtu kumaatama jira jechuudha. Biyya keenya keessatti wanti jiraachuu qaba jiraachuu hin qabu. Yoo jiraate adeemsaan furmaatatti kanamuu danda'uu qaba jee foorumii miidiyaa hawaasaa keessatti dubbadeen ture ammas ijjannoo kiyya walumaa galatti sadarkaa biyya kanaatti hojiileen wantoonni akkanaa wanbadeen akkana hojjetamtu kuni keessattuu rakkooleen biyya Itoophiyaa kana keessatti baay'ee Itoophiyaa qofatti osoo hin taane lixaa fi kaabaaf kibba keessatti argamtu Oromiyaa keessatti argamtu kasan raaftee ilaalcha Itoophiyummaa qabatanii yoo baatan waa'ee Afrikaa yaaddan malee waa'ee Itoophiyaa yaaddan har'a isin ilaalcha Oromoo qofatti irratti waan daangeffatanii Oromiyaa qofa irratti dubbanna jettanii waan amantaniif dhimmi Itoophiyaa isin galuu hin danda'u yookaan immoo ol bahuu dadhabdan ta'a. Isii san cabsaa jalqaba irratti Itoophiyaan sana mala abbaan qabdu Solomoon sana mala abbaan qabu siyooti ilaalcha keessa sadarkaa isaatti ol jijjiiraa isin jechuun barbaada. Lammaffaan. Okay. Aboon harkaan baasin qaba bakka tana dubbiin ijoon maal taate isaati ayi bakka tana laal bakka inni naannoon Itoophiyaa keessaa ni baddii jee tanarra qabna waan hin jechuu fedhe yeroon tun yeroo filannooti. Filannoo ammaa tana keessaa paartiin Ezeema Moogimboo Sabaatii yaamtu ibsa baasaa jirti jechuudha. Vijinee isaanii filaana paartii isaanii gizee biyya qabatan ittiin bulchan. Dhugoomsaan paartii san bakka bu'a jeetii yaada akka yaadni isaanii tokko ta'e maal jennaan nuti akkuma mooneen waan naannoo jamaa Itoophiyaa keessaa ni dhabamsiisnaa jette Moogimboo Sabaatii. Bakka tanatti dhugoomsa ati miseensa paartii Ezeemaa yookiin Gimboo Sabaatiiti moo akkamiin yaadni keessan maachi wal godhe. Tokkuma bakka naannoon hin jirtu jaan isaan jarri tokkolleen akkas hin jenne isaan malee. Obsa nu ibsu bakka tanatti paartii saniin akkamitti. Amsa na dhaggeeffataa hin jirtu Amsa bannaati gaaffii koolii gadi na jalaa laaqaadha. Nootii qabachuu hin dandeessu nootii. Odeem maal ganna buusaa miti yaayi. Nootii qabadhu kaati tartiibaan gaafachaa deemna rabshaan fakkeessinaati. Nama guddaa wajjin haasaa irraa bara. Gaaffii bareedduu gaafatee. Bara amma gaaffii bareedduu anaaf fidee bara maal taateeti yaa deebisu kaa. Jimaan bitanne si Hamza Habashii jimaa bitadhu gaa. Awoo jimaan qama hoonee deemu. Addanaa babaasu gaasa gaaffiin kiyyan xumuramne. Laala Hamza ogguun gaaffii gaafadhe deebiin naaf deebisu irratti nootii qabadhu sammuu kee keessattis haa ta'u bilbila irratti. Laa ayyee naannoo keessaa ba'aati federaalatti ol ba'aati ganda keessaa ba'aati waa'ee Afrikaa yaadaa itti irraanfadhaa waa'ee Oromiyaa nuun jette okay. Dhugoomsaan erga waa'ee Oromootiif waa'ee Oromiyaa leellisuu dhiisee Itoophiyummaa leellisuu jalqabe erga federaalistii ta'ee as jijjiiramni inni fide milkaa'inni inni irra ga'e akka dhuunfaatti parsonaaliis haa ta'u guruuppiidhaanis haa ta'u wanti nu fakkeenya irraa fudhannu maali? Ikonomikaalii guddate moo sammuudhaan guddatee beekumsa isaatii waan ta'e hawaasaaf waan bu'aa buuse waan mul'atu wayitu jira moo maali milkaa'inni kee jijjiiramni gaafa waa'ee Oromoof Oromiyaa dubbattuu fi har'a gaafa federaala taatu maal sirraa baran maal sirraa fudhannee wanti nu hawwatu gara sanatti nu fidu maaltu jira? Waa kuma jira. Tokkoffaa qaatuu kaaftee gaafi sirriiti dhuunfaatti jijjiiramaa maal hirkatoo jedhamu jalqaba ilaalcha mandaraa keessa turuun
anis mandaratti nagalchee guddina dhuunfaa kiyyaas ta'e kan dhaloota nuti keessa jirru guddinifis gadi bu'ummaa ta'e malee guddina waan turre. An dhuunfaa kiyyatti irraa makiinaa dhuunfaa mootummaan naa godhee miti kan inni dura na filadhaa baa Oromiyaa irratti baa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru olii gad deemee mootummaan akkas kabadu na godhee achis waan na godhee maal na godhee miti kan inni hojii kan hojjetu. Dhuunfaa kiyyaan ikoonimikaalii buuldiif godhaan jira. Gochaanis yeroo gabaabaa keessatti isin warra isin jirtu kana isin affeeree waan dhaloota kana fakkaatu dhaloota kana bakka bu'u sadarkaa biyyaatti istaandaardii isaa eeggate kan levelii dhaloota kana madaalu kan waliin hawaasa kanatti hin gabbaafnu ta'a. Har'a salaanni yeroo kee salaatanii jaan warri islaamaa. So isa san yeroo saniitiin isiniif dhiisa. Kun kana dhuunfaattis ta'e jenereeshiniin keessa jiru. Maayisa dhaloonni keessaa ba'e irra hedduun isaanii warra Itoophiyaa maqaa jahu jibbaa ture. Alaabaa Itoophiyaa irra dheeyisaa ture, baaragaa ture, maal jechaa ture. Har'a dhaloota yoo xiqqaate dhaloota alaabaa saniifitti maree qaama isaatti dibatee Itoophiyaan biyyattii jahu ooradii bulli gooneerra. Okay. Jijjiiramni si bira jiru, jijjiiramni mul'atu kan dargaggeessa kana gara sanatti harkisu alaabaadhuma kana beeksisuudhaaf Itoophiyummaa namoota Itoophiyaa leellisan biildi gochuu keessan immoo jijjiiramni wanti ati jijjiiramte gaafa Oromiyaa turte dadhabina yookaan gadi bu'ummaan sirra ture maali erga ol baate ol ka'ummaan sirratti mul'ate jira kanan fudhadhee dhufu hanga naman shaanxaa koo fudhadhee dhufa baay'ee. Yerooniin waa'ee Oromiyaatti barummaa qofa dubbachaa ture jijjiiramni yeroo saniin fidin kanan irraa fide gaafan waa'ee Oromiyaa fi Oromoo qofa dubbadhu sablamoota biraatiif ilaalcha hin qabu negatiif enerjiin dhangalaasa malee waa'ee negatiif. Dhumarratti aqlan lakkanaa gootuuf nutis hubannoo akka dargaggeessaatti qabannee akka teenyuuf gara fuulduraatti waan gara fuulduraatti Itoophiyaa irratti biyyi kun hojjechuudhaaf karoorsite nu caalasitutti dhiyoo jira nu caalasitu beeka waan ta'eef ilaalchi naannoo kun ilaalchi Oromoof Oromummaa leellisuu kun inni mandarummaa kun akka baddu gara fuulduraatti Itoophiyaa tokko kan taate ijaaruudhaaf sabaaf sablammoota hunda haammattee biyya guddittii akka Ameerikaa san kan dhiibbaa uumtu ijaaruudhaaf akka deemamaa jirudha kanan sirraa hubadhee. Kanaafuu Oromiyaanis ni baddii waan jettu kaasteerta. Biyyi Oromiyaa jedhamtu kan dhiibbaa uumtu hin jiraattu. Kana booda yeroodhaaf garuu jirti naannoo wayii maybii jiraachuu dandeessi jettee miti. Gara fuulduraatti waan yaadame kanarra deebiteetu nutti himte amma gannaallinne. Oromiyaan ni badachuun biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa jettu bada jechuu osoo hin taane uummata Oromoo jedhu bada jechuu osoo hin taane ilaalcha naannummaa kan sabab sabni wal nyaachuu wal jibbinsa ture santu bada biyya amma barreetu wanni nuti amanu jiru bar paartiin qarshii nuti fayyadamaa jiru murtiin akkuma kaase keessa bakka biraa deemte dhuguma isaan biyya kana biraa keessa bakka biraa deeme paaspoortiin fayyadamaa yeroo paaspoortii Itoophiyaati. Yoo ati lammii eessarraa dhufte yookaan lammii eessaa tanan jaan lammii Itoophiyaatiin jaan Itoophiyaarraan dhufeen jaan si galee so gaafa gabbahee waan kana dubbadhu itti gaafatamummaan narra akka dargaggeessaatti biyya saniin dha. National ID'n kun kan Itoophiyaati. Shuf kan Itoophiyaati. Asiin Oromiyaatu jira. Dugda isaa garagalchiidhaan. Yaada keetii fi waan harkaa qabdu kana maachi waliin goosisin kun qofti gaasi. Duuba isaa Oromiyaatu jira. Bakka keessaa baate mandara keessaa baate. Mandara miti biyya Oromiyaa nanaaf. Iddoo itti dhalate ibsuun qabu siin jee naashinaal ID'n kun waa'ee asirraas ni badaa Oromiyaan. Okay. Alaabaa irra jirtu kam? Aboo Ostaaz Alex Ostazaa fi Badriidhaaf carraa kannaa Badrii kam? Akkas yaada yoo wajjin akkamitti hubatte? Faallaan jira.